Amerika fi Israel tumsa walii ta'uudhaan barii ganama kana haleellaa daguutiin Iraan rukutuun dhagahame. Haleellaan Amerika fi Israel dursanii Iraan irratti banantuun dhugaa ta'uu kan mirkaneesse ministeerri ittisaa biyya Iraan Amir Hataabiin haleellaan barii ganama kana Amerika fi Israel Iraan irratti raawwatamtuun tan duraanii caalaa hamaa ta'uu ibseet jira. Bal'ina oduutiin dhiyeessina. Eega Amerika fi Israel Iraan irratti haleellaa raawwatte Itoophiyaan ammoo Eertiraa irratti tarkaanfii fudhachuu dandeessii Sudaan jiru dabalaa dhufuun wal qabate walitti hidhamiinsa lola Itiyoo-Eertiraatii fi wal dorgommii biyyoota baha jiddu galeessaatiin odeeffannoo qopheessinee qabna. Bal'ina oduutiin dhiyeessina. Koreen eenyummaa daangaa uummata Amaaraa Walqaayitti Xagadee jedhamu murtee boortii filannoo dabarsee ilaalchisee mormii paartii Dimokiraatawaa Tigraay Simireet paartiin mana murtii federaalaa irratti dhiyeesse jidduu seenuuf iyyata dhiyeeffachuun dhagahame. Gama biraatiin ammoo hiriira mormii murtee boortii filannoo magaalota Tigraay keessatti bahamaa ture irratti pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa mootummaa federaalaatti dhaadachuun dhagahame. Bal'ina oduutiin dhiyeessina. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo oduu Lammii Miidiyaati. Amma bal'ina oduutti aansina. Israel barii ganama kana sanbata irraa gurraandhala 28 bara 2026 haleellaa waraanaa dursitee Iraan irratti raawwachuu isii miidiyaaleen mootummaa Iraan naannolee adda addaa Teheraan keessatti dho'iinsi jabaan dhaga'amuu gabaasan. Ministeerri ittisaa Israel Kaatas haleellaan tun Iraan irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u doorsisa haaloo bahuu kaasuu guutuun Israel keessatti labsii yeroo muddamaa labsee jiraachuu beeksise. Raayyaan ittisaa biyya Israel ibsaa akaawuntii tiwutarii isaa irratti baaseen haala yeroo irratti hundaa'uudhaan tarkaanfii nageenya biyyattii irratti hin jijjiiramne hatattamaa barii ganamaa toora sa'aatii 2 irratti eegalee jiraachuun kan hojiirra oolu ta'uu beeksise. Jijjiiramni kun naannolee biyyattii hunda sochii guutuu irratti gara sochii hojii qofaatti kan jijjiiramu yoo ta'u sochii hojiirraa kan hafe sochiin hin barbaachifne akka hin taasifne ugguruu beeksise. Dhaabbanni hojii mootummaa Iraaniyaan haleellaan kana kan mirkaneesse yoo ta'u aarrii fi dho'iinsi magaalaa guddoo biyyattii bahaa fi kaabatti dhaga'amu ibseet jira. Tamsaasni kun yeroo gabaabaaf adda citee ture garuu gabaasa barreeffamaa haala Teheraan agarsiisutti fufee jiraachuun mul'ate. Miidiyaaleen biyya Ameerikaa fi Israa'el tarkaanfii waraanaa tun Ameerikaa fi Israa'el waliin qindoomuudhaan kan raawwatan ta'uu gabaasanitti jiru. Gabaasni kana fakkaatu CNN akka gabaasetti haleellaan tun Israa'elii fi Ameerikaan wajjin qindoomuudhaan raawwachuu yoo ibsu dhaabbanni Net News jedhamu gabaasa kana fakkaatuun ibsee jira. Iraaniyaan ammoo suuraa hiriira mootummaa deeggaruu fi haasawwatumsa hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khameneiin diina irratti tokkummaa akka qabaatu gaafate tamsa'ee qilleensa irra oolchee jiraachuun beekame. Haleellaan tun odoo hin raawwatamin dura kaleessa galgala Chaayinaan lammiilee isii hatattamaan Iraan keessaa akka ba'an ajajuun ibsame. Imbaasiin biyya Chaayinaa Iraan lammiilee isii hundi dafee dachee Iraan keessaa akka baasu gaafatee jiraachuun ibsame. Biyya Awurooppaa, Jarmanii fi Biriiteeniis biyyoonni Awurooppaa biroollee lammiileen isaanii gara Israa'el akka hin imalle kan akeekkachiisan hoggaa ta'u ibsa ministeeronni haajaalaa biyyoota kanneen kennaniin Israa'el waraanatti seenuuf qarqararra jiraachuu ibsuudhaan dubbii tana dursanii akeekkachiisanitti jiran. Balalliin Turkii fi Iraan jidduutti taasifamus kan haqame hoggaa ta'u balalliin tun kan haqame sodaa waraanni ka'uu danda'a jedhamee yaadame akka ta'e ibsameet jira. Ameerikaan hojjettoota embaasii fi dippiloomaatota isii Iraaq keessa jiran keessaa baaftee jiraachuun himame. Lammiileen Israa'el ammoo akka boombii itti galfatan lammiilee isiitiif har'a bantee jiraachuun himame. Magaalaa akka Beershaabaa dabalatee magaalonni isii hundi haleellaadhaaf qophaa'aa jiraachuun ibsame. Xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa hedduun Joordaanii fi Israa'el keessa kan buufatan yoo ta'u hundi isaanii buufata isaanii keessa qubatanii jiraachuun ibsame. Xiyyaaronni gara qilleensaa bobba'an guutuun qophiirra jiraachuun kan himame yoo ta'u kunis xiyyaara fe'umsa Ameerikaa Jeneraal Ford jedhamu Israa'el galee jiraachuun gabaafame. Misaayiloonni Iraan dooniiwwan waraanaa Ameerikaa irraa fageenyaan rukutuu irratti kan argaman hoggaa ta'u misaayiloonni Israa'el ammoo dhukkaafamanii bakka garaagaraa qubatanii jiraachuun ibsame. Baha jiddu galeessaa keessatti waldhabdeen Ameerikaa fi Iraan jidduutti hammaataa dhufe hordofuun yeroo ammaan tana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti haleellaa jalqabame. Lolli kun haala sodaachisaa ta'een jalqabuun ifame. Haalli baha jiddu galeessaatti jalqabe kun gara gaafa Afrikaa keessatti rakkoo waraanaa fiduu akka danda'u xiinxaltoonni ji'opolitikaa akeekkachiisaa jiraachuun mul'ate. Ameerikaan haleellaa waraanaa Iraan irratti kan bante yoo ta'u wayita addunyaan waldhabdee keessa galuun wal qoqqoodaa jirtu kanatti Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessatti xiyyeeffannoo argamte fayyadamuudhaan Eertiraa haleeluu akka dandeessu yaaddoo gaafa Afrikaa ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa himan. Akka xiinxaltoonni waraanaa fi dippiloomaasii jedhanitti Itoophiyaan tarkaanfii akkanaa fudhachuu akka dandeessu sababni guddaan dhiibbaa dippiloomaasii akka ta'e ibsaniitu jiru. Humnoonni gurguddoon addunyaatii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraana guddaa baha jiddu galeessaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti xiyyeeffachuudhaan waldhabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti uumamu yaaddoo dippiloomaasii xiqqaa qabaachuu mala. Garuu Itoophiyaan hawaasni idil addunyaa biratti xiyyeeffannoo argachuu fi dhiibbaan odoo irra hin kaamin dura waraana Eertiraa irratti banuu dandeessus ibsameeti jira. Itoophiyaan carraa dippiloomaasii argatte fayyadamtee
Eertiraa haleeluu kan naddeessoo gaa'ibsan yeroo ammaan tana waa'ee sochii waraana daangaa biyyoota lameen irratti odeeffannoo ifatti bahee mirkanaa'uu baatullee ji'oota dabran keessa hariiroon biyyoota lameenii haala hammaataa dhufuun mul'ateeti jira. Itoophiyaan karaa dippiloomaasiitiin dantaa biyyaalessii fedhii galaana diimaa argachuuf qabdu galmaan gaachuudhaaf carraaqqii taasisaa jirtuun filannoowwan nagaa yoo fashaalaa'e tarkaanfii waraanaa kan fudhatu ta'uu ibsameeti jira. Itoophiyaan xiyyeeffannaa addunyaa argachuu akka carraatti fayyadamuu dandeessi jedhamee kan yaadamu yoo ta'u tarkaanfii akkanaa naannichatti rakkoo namummaa fi diinagdee hamaa fiduu akka danda'u falmitoonni mirga namummaa yaaddoo qaban ibsanii jiraachuun ibsame. Waraanni Ameerikaa fi Iraan kallattiinis ta'e alkallattiidhaan daandii daldala galaana diimaa irratti dhiibbaa uumuun isaa waa hin oolleef tarkaanfiin jeequmsa biyyoonni baajjiddu galeessaa fudhatan kamuu tasgabbii dhabuu naannichaa sadarkaa olaanaatti kan ol guddisu ta'ullee ibsameeti jira. Qoreen eenyummaa fi daangaa lafa Amaaraa falmu Walqaayit Xagadeen murtee boordii filannoo dabarseen wal qabatee paartiin Dimokiraatawaa Uummata Tigraay Simireet paartiin dhimma kana mormuudhaan mana murteetti dhiyeessuu hordofee mirgaa fi dantaa isaa irratti dhiibbaa akka qabu ibsuudhaan dhimma kana mormuuf iyyata dhiyeeffachuun dhagahame. Dhimma paartii Dimokiraatawaa Tigraay Simireet paartii fi boordii filannoo Itoophiyaa mana murtii irra waliin jiran hoggaa ta'u dhimma kana jidduu seeneetiin falmaa jiru Qoreen Walqaayit Xagadeedha. Dhimmi kun dantaa isaa waan tuquuf jidduu seenee falmuudhaaf gaafii karaa abukaatootiin dhiyeessuun isaa gabaafame. Manni murtii dhimma kana laalee murtii akka kennuuf gaafa gurraandhala bara 2018 kan murteesse yoo ta'u Qoreen kun garuu murtiin mana murtii kun bakka iyyattoonni hin jirretti kenname akkaataa heera mootummaa federaalaa Itoophiyaatti keewwata 38 jalatti tumame mirgaa fi dantaa filachuu fi filatamuu qabnu irratti dhiibbaa qabaa jechuudhaan falmoo akka barbaadu ibse. Sababa kanaan wal qabatee waldhabdeen paartii Simireetii fi boordii filannoo biyyaalessaa jiru keessa seenee akka falmu manni murtii akka hayyamuuf hayyama gaafatee jiraachuun ibsame. Gama biraatiin ammoo murtii boordii filannoo dabarsee mormuuf hiriira magaalota Tigraay garagaraa keessatti TPLF qinxaa'ee baa'ool irratti haasawaa kan taasise pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa akkuma sadarkaalee qabsoo siyaasaa fi hidhannoo dabran keessatti mirkanaa'e uummanni Tigraay ilaalcha siyaasaa amantii umrii fi koorniyaadhaan odoo waliin qoodin mirga lubbuun jiraachuu isaatii fi rakkoo saba keessatti egeree isa tokkummaan murteessuuf falman jechuun ibse. Ejjennoon kun kanaan dura sadarkaa hundatti mirkanaa'uu isaa kan ibse Jeneraal Taaddasaa Warradaa waggoota muraasa dabran keessatti garaagarummaa siyaasaa keessoo irraa kan ka'e qoqqoodinsi uumee jiraachuu himee haa ta'uti malee ammoo rakkoo biyyaalessaatii fi qormaanni isa mudatee nama qofa odoo hin taane beeyladoonni Tigraay illee duuda garagalchanii fiixeedha hanga fiixeetti mormii dhageessee jiraachuu hibe. Kana malees gootina Tigraay lixaatii fi kibba Tigraay qoqqooduu miti nafti Tigraay hayyama uummata Tigraay malee abbaan fedhe keessa dhaabbachuu akka hin dandeenye himuudhaan dhaadatti jira. Gochi mootummaa federaalaa godhe kun gara fuulduraatti Tigraay dadhabsiisuu fi ukkaamsuu waan danda'uuf seenaa fi senaatota seeraa keessa yoo hin deemne Tigraay lafa kennitu hin qabdu fudhachuu malee jechuudhaan dhalattoonni Tigraay naannicha biyya keessaa fi alaa waliin dhaabbachuun mormii dhageessaniif galateeffatee jira. Gurmaa'insa itti fufinsa qabu akkanaa akka itti fufanis Jeneraal Taaddasaa Warradaa lammiilee Tigraay biyya keessattii fi biyya alaa jiran galateeffachuudhaan dhaamsa dabarsee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.